Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Wanneen waggoota lamaan darban kana keessa argaa dhagaa turreef akka malee keessaa uummata Oromooti walii galatti immoo sabaaf sablammoota biyyattiitiif ajaa'ibsiisaa ta'an keessaa tokko Ekeraa Minilik bakka kufee kaasanii diddibanii mimmiidhagsanii ol kaasanii dhaabuuf yaaludha. Sana faanas seenaa isaas bubbuluqsanii dubbachuu. Torbaan asaanan darban kana keessa immoo waan sana caalaa ajaa'iba ta'e dhagahaa jirra argaati jirra. Sana keessaas tokko mooraalee leenjiitti mooraalee hidhaatti galma leenjii yookaan barnootaa bara yaadi kana tahaddisoo jedhamu keessatti dabballoonni haalaan leenjifaman Oromoota seeraan ala bakka mana hidhaa kanatti mooraa leenjii kanatti guuraman kumootatti lakkaaman fuuldura ta'anii Oromoon biyya kan kooti jedhu kana weeraree qabate kan jedhu ifumatti sadarkaa barnootaa takka barsiisutti dubbachuu jalqabuu isaaniiti. Kan biraas hedduutu jira. Oromoon nama fannisee gubaa sana boodas murmuree foon namaa nyaata kan jedhu. Haa ta'u malee haalli akkasii kun deebi'anii ofitti diina ta'u kun ulee yookaan hirree diinaa ta'anii uummata ofii irratti olola kana fakkaatu kan olola faallaa seenaa olola gaafiilee jajjaboo uummatichi kaasaa jiru kana dura ijaajjuu dubbachuun maalumarraa madda laata? Eessaa dhufe laata? Fallisaa immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu waliin ilaaluuf jenneetu keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Dooktar Asaffaa Jaallataati. Dooktar Asaffaa eenyu akka ta'an badaa Oromootti himuun barbaachisu xiqquma ishee wal yaadachiisuudhaa fi Yuunivarsiitii Tanasiitti Piroofeesara Sooshiyooloojiitii fi qo'annoo waliigala addunyaa fi Afrikaa Global and African Studies jechuudha. Kanaan achittis Dooktar Asaffaan dhimma Oromoo keessaa sochii bilisummaa uummata Oromoo karaa ilaaluun yeroo garaagaraa kitaabota garaagaraa barreessanii maxxansisaniiru. Ammas iyyuu immoo kanuma reefuu gadi bahe tokko kitaaba The Oromo Movement and the Imperial Politics kan jedhu dhiyeenya kana barreessanii maxxansisaniiru. Akka tasaa ta'eetiyyuu gaafiin amma kaafne kun rakkinni Oromoota akkasii kun maali kan jedhu keessaa immoo waan beektonni kan Oromoos kan saboota kan biraas kan dhumtu waliigala addunyaallee intellectual crisis jedhan tarii afaan Oromootiin yookiin burjaajii Dooktar Asaffaa illee hanqina jedhu hanqinaan fakkaatu kuni burjaajii hubannoo kan jedhu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef tarii haala kanaa wajjin wal qabataa kan jedhuun iyyuu irratti mari'achuuf keessummaa keenya taasifnee qabannee dhiyaannee jirra. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Dooktar Asaffaa waa hunda dura sa'aatii kana karaa biraatiin walgahii guddaa tokkos guyyaa lamaa fi geggeessaa akka jirtan jaarmolii Oromoo kan biraa wajjiniin taatanii jechaadha. Ammas gara sanatti akka deemaa jirtan nan beeka. Ganama kana yeroo keessanii nu kennitanii kanaaf qophiisan dhiyeessuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota Oromiyaanis Neetwoorkiin baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gara dhimma keessa jabaattiin dabarraa meegaa waan amma afaan nama hundumaatiyyuu hin buune addunyaa keenya kanas walii galatti yaaddoo keessa buusee jiru. Keessaa immoo biyyoota akka Itoophiyaatti immoo biyya guddinni tajaajilaa eegumsa fayyaa as jiran jedhamne kanatti haala immoo uummanni Oromoo immoo wal quunnamtii addunyaarraa citee jiru jechuu hin dandeenya. Mee asirratti waanuma yaada qabdan dhaamsa qabdan gabaabsaatii daqiiqaa tokko lamaan waa'ee dhibee koronaa vaayirasii kana jechuu kooti. Obbo Tasfaayee carraa akkasii na laattanii asitti naaf yeroo keessaniif baay'ee galatooma. Dhugaadhumatti uummata keenya har'aa rakkoo guddaa keessa galee jira. Shororkeessummaa ajjeechaa irratti dabalee dhukkubi hamaan biyya dhufee jira. Mootummaan shororkeessaa yookiis immoo mootummaan naftanyaa haaraa
uummata keenya irratti silkii cufuudhaan, telefoona cufuudhaan, karaa namni ol yaada ol diddiirratu, information ol diddiirratu cufuudhaan waa'ee dhukkubaa kanayyuu utuu hin dhaga'iin uummati keenya dhumuudhaaf deemaa jira. Mootummaa hamaa badaa kan sirna seera biyya lafaa hin kabajne, kan dhimma tokko illee hin qabaanne yeroo ammaa kanatti biyyi lafaa, biyyi guddaan, biyyi xixiqqaan duula dhiisee duula dhukkuba irratti duulee jiru. Namni mootummaan ammaa kun immoo uummata Oromoo irratti duulee dhukkuba kanallee meeshaa godhatee uummata keenya tun bariin akka dhumu godhaa jira. Baay'ee nama yaaddessaa. Uummata keenyaan jabaadhaa. Kana jala akka itti baatan karaa itti barbaaddadhaa. Mootummaa kanarraa waan eeggattan hin jiru. Mootummaan silkii isinitti cufe, telefoona isinitti cufe, akka ittiin waliin quunnamni godhee, akka isin hin baranne godhee, akka inni fedhii keessan hin akka dhukkuba kanarraa illee akka baraaramtan hin barbaanne bartanii karaa danda'ameen ol bira geessanii waa'ee dhukkuba kanaa bartanii akka irraa of eeggattan dhaamichan isinii godhaa. Jabaadhaa, Waaqayyo isin bira goruu dhukkuba kanarraa isin haa baraaruun jedhaan. Galatooma gara qabxii keenya isa guddaa qopheeffanne sanaatti tun darbimee kilipa viidiyoo gabaabduu tokko kanuma wajjin kan wal qabu waliin ilaallee akka dabaruun barbaada. Illee barattoota mana barumsaatii guuran barsiisota mana barumsaa akkuma reefuu jedhame san isin shaneetu isin leenjise nama ajjeesuuf isin qaxareeti himaa jedhanii haga namni dhiiga buusu ganama si gaafata sa'a booda sitti deebi'an boru ganamallee kanuma si gaafatan parsantiin 97 leenjiin amma waan akka amma jarri haasanii kun qorannoo mataa si dhukkubsu gaafa dhimma nurraa fitan gadi nu lakkisanii foonaa keessaa nu jedhan gaafa duraa konkolaataan nu fidan. Leenjiin mana hidhaa Awaash Bishoolaatti fudhatan immoo kasabboonummaa Oromummaa faalleessu Itoophiyaa moofaa leellisuu jedhu. Oromoo keessa qabsoo kanarratti Itoophiyaa ammayyoomsuu Itoophiyaa tokkoomsuu irratti Oromoo keessa namni gahee guddaa taphate kabajamaa abbaa keessan Goobanadaa Ceetiin jedha. Waan isin ajaa'ibu keessa. Kana seenaan Oromoo keessaan nu barsiisan. Inni biraa takkaa waan arginee hin dhagahin seenaa irratti illee ummanni Oromoo lafa baay'ee kana lafa hedduu kana ka qabate waraana ummata irratti banuudhaan ummata biraa of jalaa duulaan waraanaan buqqisee of jalaa sochoosuudhaan kaan gartee akkaataan taane liqimsuudhaan dhabama godhuudhaan lafa kan hunda qabate ummanni Oromoodhaa jedhanii seenaa kana afaan barsiisan jechuudha. Warri leenjii kun Oromoo. Maal beekna afaan Oromoo dubbatan. Leenjiin walumaa galatti wanni leenjii jedhanii sartifikeeta nu kennan kun waa'ee sabboonummaa Oromoodhaa. Durallee ganda keessa mandara jiraannu kan fuudhan sabboonummaa Oromoo nurratti beekanii fi dhugaa dubban. Kana booda sabboonummaan Oromoo ni jedhamu biyya diigaa, biyya balleessaa. Sabboonummaan Oromoo ka jettan sabboonummaa dhibbummaati. Kuni kashaneeti. Sabboonummaan Oromoo biyya diigaa waan ta'eef sabboonummaa biyyaalessa. Sabboonummaa biyyaalessaa ka jedhamu hordofuu qabdanii. Inni ka Itoophiyummaa qofaan deeman Itoophiyummaa achitti ilaalchi gartee sabaan maaliin deeman dhibbummaa akka ta'ee fi ka biyya diiguu akka ta'e. Kun dhugaa natti fakkaata. Kan biraas hin jira Dr. Asaffaa kanuma torban kana keessa dhageenye namni Taayyee Danda'a jedhamu tokko aangawaa isaanii fuulduratti qabatan keessaa tokkodha. Innis immoo barreeffamaan jecha afaaniin iyyuu miti barreeffamaan warra shanii jedhan kanaan egaa ilmaan Oromootiif itti beekama. Eenyuunis immoo akka jedhan ifumatti beekama. Maaliif akka jedhan ifatti beekama. Warri shanii nama ajjeesanii ibiddarra qabanii guggubanii ibiddarra fannisanii gubanii san boodayyuu immoo muranii foon namaa nyaatu kan jedhu tokko isa dhaggeeffatuuf utuu hin taane isuma jedhuuf iyyuu gurra isaatti waan ulfaatu namummaan akkasii keessaa akka dhufe iyyuu baruun nama rakkisa. Namummaan waa'ee namaa akkasitti dhiyeessu. Kunis jedhameera sawaa'ee masaraa kaafneerraa waa'ee seenaa Oromoo tokko tokko sadarkaadhuma siidaalee mallattoo seenaa ta'anii dhaabatan iyyuu diiguudhaa fi sosocho'uu kan akka siidaalee diiguu kan fakkaatan waanuma gurguddoo waggoota lamaan kana
argaa fi dhagaa turre keessaatidha. Wanti immoo nama ajaa'ibu iyyuu kun haa kan jiru yeroo isaan warri aangorra jiranus warri naannoo isaanii jiranus hanga tokko mana addunyaayyu Oromootiyyuu biyya bulchaa jira yeroo jedhanuttidha. Maal wanti kun maalumarraa madda laata? Maal inni akkasii meeshaa diinaa ta'anii diinaa wajjin uummata Oromoo irratti seenaan akka ammaa kun faan egaa seenaa isaa Oromoon biyyattii kana weerarii qabate ni jedhu egaa hamma har'aatti waggaa 100 oliif keessaa beektota iyyootu hin taane qeessotaaf dabtaroota diinaarraa alagaarraa dhagaa kan turredha. Ajandaa guddaa isaanii geggeeffataa turan abbaa biyyummaa mormuudhaaf falmuudhaaf maal kuni maalirraa kaan kun akkamitti ilaalama kun haaluma namummaa haala uumama namummaatiin yoo akkamitti ilaalama akkamitti ilaaltan? Kun egaa akkuma mootummaan Itoophiyaa itti ijaarame akka inni itti deemaa jiruuf amma warra amma aangoo qabatanii jiran naftanyaa haaraa kan uummata Oromoo illee hubachuu hin dandeenye. Maaliif afaan Oromoo waan dubbataniif jarri kun Oromoodha ilaala. Namni garuu jarri kun naftanyoota haaraa bara mootummaa Minilik calqabee iddoodhaan ga'uudhaaf kan ammoo iddoodhaan ga'uudhaaf Oromoo roorrisu keessumaa immoo hoggana Oromoon jaallatu maqaa xureessanii shororkeessanii fixuudhaaf warra yaadee ka'edha. Pirojektii cimaadha. Pirojektii bara Minilik calqabe kanatu iddoodhaan ga'uudhaaf wanta adeemamaa jiru waan ta'eef baay'ee nama dhibu. Jarri kun teellaatti deebinee naa qorannee akka isaan itti uumaman akka isaan itti hoggana Oromoo ta'uu danda'an baay'ee xiinxala guddaa barbaachisaa. Jarri kun akka isaan diina Oromoo ta'an Oromoo balleessanii aadaa Oromoo fi sivilaayizeeshinii Oromoo balleessanii sivilaayizeeshinii Habashaa sivilaayizeeshinii Itoophiyaa isa jedhamu uummata Oromoo irratti ijaaranii Oromoo wallaansoo isaa balleessanii akka inni hoogganan qaban kan godhamu pirojektii madur waggaa 150 jalqabametu bifa haaraadhaan bifa isa dur mul'isee adeemu dhiisee Oromoo fakkaatee Oromootti maxxanee Oromoo balleessuuf waan ta'e waan sirna akkasiitu kun. Kana malee waan haaraan qabu. Warri uummata nama balleessuu barbaadan yeroo hundaa leebeliis godhanii maqaa isii kennanii waan ati hin taane sitti kennaniitu kan itti aanutti si balleessuu si ajjeesuu si hidhuu waan akkanaatti warra deemanidha. Warra in fact baay'ee warra akka faashistoota jarri kun. Waan haalli kun qindoominaan adeemaa akka jiru waan agarsiisu tokkoo fi waan isin amma turtan kana pirojekta biyyattii yookaan Itoophiyaa ijaaruu yeroo tokko ifattuyyuu termid godhataniituma dhiyeessu jechatti baasanii hagar mangist misrataa nation building jedhanu amma torbanuma kana keessa kunis namtichi Diinqaa muummicha ministeeraa koloneel Abiyyi jiruu fi akka gorsituuttis dhiyaatu tokko Daani'el Kibret kan jedhamus miidiyaa biyya keessaa tokko irratti gaafiif deebii gochaa ture. Achi keessatti akka malee itti gammadeetu dhiyeessa haala amma adeemaa jiru kana. Isa Minilikiin jalqabamee Haayile Sillaaseen hanga tokko adeemee boodarraa sababa adda addaatiin laaffate bara Dargii ittaansis bara Wayyaanee immoo akkuma jirtu dhaabate keessaa immoo bara Ihaadig Wayyaanee kanuma faallaa sanaa ta'eyyuu ummatoota biyyattii eenyummaa isaanii jajjabeessu kan jedhu inni isa kanatti amma garagaleera hamma humna haaraa aangootti dhufe kana keessatti garagaleetiyyuu ijaarsa biyyaa isa Minilik jalqabe isa kanatti fufsiisu pirojekticha xumursiisu isa isin jettan waan sana kaasaa dubbiin immoo ilaalamu dhugumattuu haalaan qindaa'ee humna aangoorra jiru kanaan bifa haaraadhaan haalaan qindaa'ee gaggeeffamaa akka jiru waliigalatti immoo eenyummaa sabaaf sablammootaa addatti immoo uummata Oromoo isa farraa tokkummaa biyyattii jedhamee
dhiyeeffamaa tureef dhiyaataa jiru dhiyeeffamaa jiru sanatti kan xiyyeeffate fakkaata. Kitaaba keessan kana mul'aalutti irra caalaatti rakkina kana irratti waan xiyyeeffate fakkaata keessattuu ishee intellectual crisis jenne kana anillee akka burjaajii hubannoo jedhee dhiyeessuun barbaada. Tarii kun maal jechuudha ta'e booddee itti dhufna mee gabaabsaatuma waa'ee kitaabatti keessaa yeroo kana kitaaba kana barreessuu waan isin kakaase maaliif mata dureen isaallee akka malee appiil kan godhudha haala amma lafa jiru irratti sochii Oromootii fi siyaasa impeeriyaalotaa jedhu anuunan qaba al tokko meeshaa si waliin ilaaluu dandeenya. Kitaabichi kanadha warra nu ilaalaa jiruufis akkuma inni tuquu yaale Oromo Movement and Imperial Politics jedha arguu barbaaduufis. Mee yeroo kana maaltuyyuu kana barreessuudhaaf isin kakaase gabaabaadhumatti maaliif akka coincidence jechuun danda'ama moo maaliin inni badaa walirra bu'aa dhimma rakkina nama mul'achaa jiru kanaan gabaabumatti waa'ee kitaabichaa achi bal'inaan gara dhimma isa keessaatti deebina. Ani gaa akkuma sira isiniyyuu kaaftan waa'ee wallaansoo Oromoo irratti bara dheeraadhaaf keessatti sirmaadhee qorachaas ture. Waa'ee masabboonummaa Oromoo irratti gara kitaaba 8 katabeera. Kun isa 8ffaati kitaaba kun. Waan biraa irratti dabalamee sabboonummaan Oromoo, wallaansoon Oromoo waan an qoradhu keessaa isa guddaadha. Maaliif kan irratti xiyyeeffatte naa jettani Oromoo wanti mataan isaa iyyuu baay'een isaa waa'ee sabboonummaa isaati waa'ee Oromummaa isaati akka gaariitti nu hubanne akkan ilaallutti. Keessumaa warri baranne jedhu baay'een isaan akka gaariitti nu hubanne. Sababni isaas yeroo barumsatti Oromoo barumsa dhaqu sirni koloonii waan guddaa lama Oromoo irratti hojjete. Tokko Oromoo fixee lafa Oromoo iddoo meeqatti kukkutee maqaa adda addaa kenneefi har'a Oromoon ofuma isaaf iyyuu iddoo 11 ol waamu. 11 kana kan caccabsee lafa kaa'e sirna koloonii Habashaati. Kan hundumaa caala iyyuu kan Oromoo irratti farra guddaa ta'ee mental genocide or epistemological genocide jedhama. Maal jechuudha kuni akka itti Oromoon beekumsa oomishee beekumsa ol hiree ittiin jiraatutu dugugan mataa Oromoo keessa. Duguganii hundumaa keenya mana barumsaa yeroodhaan hundi keenya akka beennu waan ofii isaanii barbaadan nu barsiisanii gisee nu barsiisan nu leenjifatan. Nu leenjifatanii akka nu seenaa hin qabne, akka nu nama hin taane, eenyummaa akka hin qabne, ofii keenya jibbinee eenyummaa keenya jibbinee nama biraa akka ta'an. Habashoota yookiis immoo Itoophiyaa isa jedhan kan akka ta'anuuf nurratti hojjetan hin beekne. Namni barumsaa colonial education Itoophiyaa akka darbe kan hundumtuu hin hubata. Seenaas kan barbaadan nu barsiisanii, kan isaanii ol kaasanii waan gaggaarii ofii isaaniif godhatanii waan gaggadhee hundumaa uummata Oromoo irra kaa'anii racist history. In fact Oromoon hin beeku racist nuyi gurraacha waan taaneef racismiin hin jiru yaada. Racist history waan nu barsiisaniif rakkoo guddaatu mataa Oromoo keessatti uumame. Mataa warra baratee keessatti. Kanaaf warra baratan Oromoo iddoo sadiitti turuu danda'ama. Tokko warra leenjifamanii gita maxxantuu ta'an the collaborative class. Fakkeenyi isaa warra akka OPDO bara Haile Sillaasee kaasuu dandeenya, bara Dargii kaasuu dandeenya garuu bara dhiyoo kana OPDO yookiis immoo amma seenaa Prosperity Party warra jedhaman gita maxxantuu diinatti namatti maxxantee Habashaatti maxxantee kan deemtu. Lamaffaan immoo warruma biddeen nyaachuudhaaf hojii hojjetee argatee biddeenumaaf waan namitti hundumaa hojjetee damuusa ittiin argatee jiraatu kan dhimma hin qabne gooftaan isaa yoo geeddarames kan dhimma hin qabne. Sadaffaan organic intellectual jedhamu. Lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqoodha warri kun. Warri kun warra didee waan isaan barsiisan hundumtu soba jedhee tuffatee seenaa Oromoo isa dhugaa, beekumsa Oromoo isa dhugaa maal akka ta'e warra ibsuuf ka'anii baay'een isaanii dhumanii kaan hidhaa keessatti ajjeefamee kaan biyyaa ba'ee kaan immoo har'alee didee laguma keessa taa'ee qawweedhaan kan lolu
organic intellectuals jedhamu warri kun xiqqoodha. Amma kan isaan irratti xiyyeeffatanii jiran warra kana balleessuudha. Yoo warra kana fixan warri giddugaleessaaf damoozuma nyaata biddeen nyaata jiraatu gooftaan yoo geeddarame dhimma hin qaban. Warri kaan immoo warra amma maxxantuun warri sirna Itoophiyaa sirna naftanyaa ijaaruudhaaf kaate kun warra maxxantuu warra ofitti namanni warra gadaantummaan itti dhaga'amu aadaa Oromoo afaan Oromoo jibban warra amnu Itoophiyaa dhalanii Itoophiyaa caalaa Amaaraaf Tigree caalaa Itoophiyaadhaaf hin jiranii ka'an warra akkanaa kana egaa warri wanni godhaa jiran rakkoo Oromoo irratti himan intellectual crisis warra jedhaman kuni warra akkasii fi warra biddeen nyaata jiraachuudhaaf gooftama abbaa fedhe bitamanii warra hojjetan kun hundumtuu intellectual crisis kee jira. Kitaaba kana keessatti waan kana gadi fageenyaan kutaan tokko chapterin tokko gaariitti ibsa the Oromo nation and overcoming inferiority complex and the empowerment of Oromo edha. Kitaaba kun kutaa baay'ee keessatti hiramee waa'ee rakkoo kana ibsa. Yeroo kanatti kitaaba kun kan ba'ee fi coincident jechuus hin danda'amu waan irratti hojjechaa ture projectii irratti hojjechaa ture keessumaa Wal'aansoon Oromoo cimee dhufee aangoo qabachuuf eega bira ga'e deebi'ee akka teellaattaaf deebuusaa awwaana argu keessumaa institution ijaaruudhaaf jaarmaa ijaaruu keessatti rakkoo uummata Oromoo mudate kana irratti baay'ee xiinxalaa ilaalaa waan tureef keessumaa Wal'aansoo qarreef qeerroon waan isaan godhan bira ga'anii aangoo dhabuu isaanii kana hundumaa waan hubadheef kitaaba kana duraanuu calqabeen jira garuu yeroo rakkoo kana argu baay'ee dafeen itti ariifadhee akka inni dafee dhumee akka bahu godhe maaliif yeroo kanatti yoo dhukkuba kee beekte qoricha ofii laachuu dandeessa akka uummata Oromoo dhukkuba isaa rakkoo isaa baree beekumsaan amma darajaa irra geenye kanarratti yeroo intellectual crisis jiru kana keessatti knowledge for liberation Oromoon beekumsa bilisaa qabaachuudhaanitu rakkoo kana jalaa bahuu danda'a. Akkuma kana duraatti cal jedhee spontaneously adeemuudhaan akkana jalaa bahuu hin dandeenye waan nu hubadheef kitaaba kana yeroo kanatti dafee itti ariifadhee akka inni bahu godhe. Amma tokko sadarkaan hubannoo namoota keenyaas garaagaraa Dr. Asaffaa amma tokko hundaafuu akka ifa ta'utti intellectual crisis jenne kana dhugumatti kan rakkoo fidaa jiru kan akka ta'e ifatti mul'ata. Waanii lama qaba fiinxa lama qaba endii lama qaba tokko haalaan baratee keessa baay'inaan tokko immoo sadarkaa barnootaatti gara gadi jirudha. Isa kam ifa apply godha kun akka waliin dhoofne uummata maaliif naannoodhuma mootummaa amma aangorra jiru kanallee jechuun keessuma isaattuutti dhiyaatanii akka leenjiftootaatti akka gorsitootaatti iyyuu kan mootummaa kana gargaaraa jiran hayyoonni Oromoo hedduutu jiru. Warumti miseensonni OPDO kaleessaa ODP fi Biltsiginnaa irraa kun iyyuu hedduun isaanii yoo xiqqaate kan yuunivarsiitii sadarkaa tokkoffaa keessa illee seenanii bahanidha. Kiraayisiin kun maali heddummatee irra darbee dhaqee dhangala'uu hubannooti moo hanqina hubannooti ishee kana ifatti maal akka taatu tuuchee nu ibsitanii achumaan walitti qabdanii soo kitaabicha keessas kanaa wajjin kan wal qabate yoo jiraate ittiitanii. Intellectual crisis kan dhufu waanuma sila kaasirraa dhufa tokkoffaa hubannoo dhabuurraa dhufa. Lammaffaan immoo ofittummaa ta'uurraa dhufa. Utuma hubatteeyyuu immoo maal dhiban maaliif rakkoo guddaa keessa laxaa yeroo akkasumatti yeroo karaa gabaabaa bahee aangootti ol bahee waan hin barbaadde argachuudhaa kan jirurraa dhufa. Warri ammatti kaaftee warri dur Wal'aansoo kee turanii achi galan utuma amma tokko beekumsa qabaatanii ofittummaanumaaf yoonan waan hin barbaadde argadhee maal na dhibee waan hin barbaadde argadhe maal na dhibee achi lixan. Fakkeenyaaf amma waa'ee sila Daaqun Daani'el kaaftanii turtan. Daaqun Daani'elii piroojeektii Itoophiyaa finna jedhe. Isaan immoo maal jechaa jiru ammaa soobanii Daaqun Daani'elin kiristaayizii qeeqaa jiran. Maaliif piroojeektii lama deebisaa jiru beektaa? Daaqun Daani'el ijji mari'ataniitu ani waan akkasiin gadi ba'ee jedhaa isin immoo gadi ba'eetu nu mormedhaniitu
Abiyyi waan gaarii Oromoodhaaf hojjechuuf deema. Abiyyi Oromoo bilisa baasuuf bilisa baaseera. Gara fuulduraatti nagaa badhaadhina Oromoo fiduuf deema. Daani'el waan gadhee jechaadhaan sobaniitu la argite nama burjaajessuudhaaf. Warri amma ala kanaa galan waan akkanaatti jiru. Har'a iddoo baay'eetti waan ka'ee ilaalu waan akkana maxxansaa jiru. Jarri kun warri kun utuma beekanii fedhii mataa isaaniidha warra deemanidha. Garuu garri caalaa rakkoo guddaan intellectual crisis kun kan irraa dhufu hubannoodhuma Itoophiyaanizim kan jedhu hubachuu dhabuudha. Fakkeenyaaf warra akka warri amma mootummaa Itoophiyaa gaggeessan baay'een isaanii hubachuu hin danda'an. Garaagarummaa Itoophiyummaa fi garaagarummaa Oromummaa gargar baasanii hin beekan. Maalirratti argitannaa jettee Oromummaa balleessuu dandeenya. Awaajiidhumaan namoota ciccimoo hooggantoota Oromoo hidhuudhaan balleessuu dandeenya. Namni akkanatti yaadu akka hubannaadhuma akka Itoophiyummaan ilaalchi Itoophiyummaa macheessee hubannoo guddaa akka isaan hin qabne. Fedhii aangoo isaaniitti hin gochachuudhaan warra deemanidha. Kanaaf seenaa Oromoo hin beekan, aadaa Oromoo hin beekan, eenyummaa Oromoo hin beekan, ofii isaaniif iyyuu garri kaan naftanyaadha. Ilaalcha naftanyaati. Naftanyaatu leenjisee mootummaa kan Dargii isa ta'u, kan Hayilasillaasee isa ta'u, kan TPLF isa ta'u, naftanyoota jarri kuni naftanyoota isaan leenjisee isaan immoo naftanyoota kana caalaa naftanyaa haa cimaa ta'anii ba'uu danda'u barbaadu. Isaan barbaadan caalaa afaan Oromoo balleessuudhaan, aadaa Oromoo balleessuudhaan aangoo qabatanii jara warra sana biraas warra akka Daani'el Kibratii fi warra isa fakkaatan biraa gargaarsa argachuudhaan uummata Oromoo balleessinaan yaadu. Kan isaan hubachuu hin dandeenye sabboonummaan Oromoof Oromummaaf eenyummaan Oromoo akka baduu hin dandeenye. Eenyu tokko illee balleessuu hin danda'u. Maanguddoon amma sila dubbatan akka isaan itti haasa'an hubannaan Oromummaa maal akka ta'e akka gaariitti ibsa. Akka jarri waan hin taane haasa'aa jiran. Jarri kun garri caalaan isaanii warra amma sila maqaa qaabtan warra akka Taayyee Danda'a nama jedhamu sun. Hubannaa amma tokko waan hin qabne. Atamittiin namni mootummaa keessatti iddoo qabatee jiru Oromoon nama nyaatadhee haasa'a. Namni waa hubate. Atamittiin adda bilisummaa Oromoo shanee jedhee maqaatti moggaasee haasa'a. Adda bilisummaa Oromoo aangootti illee dhufuu baatee uummata Oromoo karaatti agarsiisee sabboonummaa Oromoo Oromummaa maal akka ta'e barsiisee seenaa Oromoo boolla keessaa ba'e boolla keessa ture boolla keessaa baasee uummata Oromootti mul'ise akka jiranii gad abaaruun uummata Oromoo abaaruu akka ta'e illee warra hubanne hubannoon isaanii baay'ee yaraa ta'e beekumsi isaanii yaraa waan ta'e warri immoo kaadiree ta'anii dur ollaansoo Oromoo keessa turanii adda bilisummaa Oromoo keessa turanii deebi'anii jala kanatti galan durumaayyuu hubannaan isaanii yeroo isaan Itoophiyummaa calaqqisan mootummaa Itoophiyaadhaan mootummaa keenya jedhan. Fakkeenyaaf Itoophiyummaa jechuun Oromummaa kan jibbu, afaan Oromoo kan jibbu, aadaa Oromoo kan jibbu, eenyummaa Oromoo kan jibbu, kan haquu barbaadu. Namni Oromoo ta'e akkamittiin ilaalcha akkasii fudhata. Ilaalchi Itoophiyummaa tokkoffaa ilaalcha ittiin nama cunqursan yookiis immoo beekumsa cunqursaa knowledge for domination and exploitation ittiin nama caalanii nama ittiin balleessan. Akkuma nuyi beeknu kun fakkeenyaaf akka hun afaan keenya hin baranne, akka hun aadaa keenya hin baranne, akka hun ofii keenyatti hin boonne nu godhanii waan akkanaa kana deebi'anii jala garanii warri amma se'anii deebisanii leellisan kun intellectual crisis guddaa akka jira. Tokko hubannoo gahaa hin qabaanne jarri kun beekumsuma gahaa hin qabaanne yaraa qabu. Lammaffaa yeroo beekumsa yaraa irraa kaatu yeroo gadaantummaa sitti dhaga'amu baay'ee likka malee adeemta. Hubannaan kee wanta yaraa ta'ee fi waan consequence waan ati hojjettu kun wanta inni fiduu danda'u waan hin hubanneef wanta gadhee hojjetu. Waan isaan hojjechaa jiran kun amma yeroo dhiyoo booddee uummata walitti buusee rakkoo guddaa rakkoo keessaa hin ba'amne. Crisis guddaa intellectual crisis kun loliisa guddaa uummata gidduutti fidee badiisa guddaa akka inni deemsuudhaaf deemu. Silaa rakkoo kana beekumsaan
beekumsa bilisaadhaan beekumsa hubannoodhaan hiikuudhaaf karaa itti barbaadu caalaa qawweedhaaf arrabsoodhaan fixuu wanta barbaadaniif ummati kun immoo garbummaa fudhachuudhaaf wanta hin qophoofne dammaqee waan jiruuf iddoo hamaatti waan geessanii jiranii fi intellectual crisis isaanii daangaadhuma hin qabu. Baay'ee nama gaddisiisa nama taa'ee nama hubatee taa'ee ilaale. Gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo karaa dammaqiinsa uummata Oromoo eenyummaa isaa kaasee bakka itti deebisuu waa'ee afaan isaa aadaa isaa seenaa isaa qofatu hin taane warruma OPDO kaleessaa ODEPA biltsiginnaa har'aa kanayyuu tokkoffaa uumama isaaniitiif sababa kan ta'e adda bilisummaa Oromooti. Kana seenaan ifatti sababa adda bilisummaa Oromoo jiruufiyyuu ihaadigi warreen waati dhaaba kan akka OPDOtti nuura dirqamanii sana duwwaayyuu miti baruma aangoorra turan yeruma olaantummaa Hiwaatiyyuu aanga'ootumti dhaaba kanaa ifatti kan dubbataa turantu jiru. Sochii dhaaba kana adda bilisummaa Oromoo ilaaluudhaan maqaa dhaaba kanaatiin waan uummata irra gahaa jiru kana isuma isaantu immoo adda durummaadhaan karaa agarsiisanii gursanii hiisisanii mana hidhaatti gidirsuu kaamsanii dhabamsiisuu ajjeesanii darbachuu kana hunda yommuu ta'aa deemaa jiru kanayyuu haa ta'u itti fufuu dhiisaa kan jedhaa jiran tokko tokko turan. Haa ta'u sochiin dhaabaa kun harka lafa jalaa sifattisaa jiraatu. Kanatu kabajaanuu kennisiisaa jira eenyuun biratti isa akka gooftaatti ilaalan isa ergamaa fi turre jedhan Hiwaat biratti jechaadha. Sumaayuu otuu sochiin dhaaba kanaa xiqqaatus guddatus ifattis harka lafa jalaatti jiraachuu baateeyyuu kabajaayyuu hin argannu turre. Vaalii hin qabaannu turre hin barbaadamnu iyyuu turre haa jiraatu kanatiyyuu akka barbaadamnu taasise isaanuu kana ifattu dubbataa turanii dhugaadha isi kunis meegaa wanni kun sochiin uummata kanaas dhiibee dhufeera akkasuma tuquu yaaltan illee bakka keessa garangalamne yookaan riversid hin taanerraa akka gahe xinnaa guddaarraa dhagaa jirra. Daa'ima Oromoos ilaallee maanguddoota Oromoos akka kan sila dhaggeeffanne kanaa olaallee keessaa waa'een eenyummaa uummata Oromoo kun dhaabni tokko jiraatee dhiisee iyyuu waan haalaan bakka barbaachisaa ga'ee bakka ofirra deebi'amne keessatti mul'ata. Egaa dammaqiinsa kanatti diddaas cimsaa humni uummata sochii bilisummaa uummata Oromoo bira jaajju kun immoo kunoo carraa argateettis gargaarameetiyyuu humnumaan gaditti taa'ee jira. Waggoota 28 darbanis gaagama guddaa qaqqabe beennaa. Amma meemee laata kana dura jaajjuudhaa fi waan ta'uu barbaachisu daba kana qajeelchuuf hanqina hubannoo kana qajeelchuudhaan waan ta'uu barbaachisu wanti tarii kitaaba kana keessattis ka'eera yoo jiraate maaltu ta'uu qabame sin deebisa. Kitaaba kana keessatti waan guddaan tokko hubannaa Oromoo ol kaasuudha. Tokko hubannaan kun knowledge for liberation beekumsa bilisaa. Beekumsi bilisaa maaliif barbaachisee Itoophiyummaa kan akka gaariitti Oromoon akka hubatu. Dhuguma Oromoon Itoophiyaadha. Yoo Oromoon Itoophiyaa ta'e Itoophiyaan maaliif afaan Oromoo jibbiti? Maaliif aadaa Oromoo jibbiti? Maaliif eenyummaa Oromoo jibbiti? Maaliif lafa Oromoo saamti? Maaliif Oromoodhaaf dantaa hin qabaattu? Maaliif Oromoo yoomsiti? Maaliif sanyii Oromoo duguugdi? Maaliif ammallee akka dhukkubi koronaa uummata Oromoo fixuuf? Silkii, telefoona, intarneetii irratti kutti. Kan Oromoon deebisuu qabu. Dhuguma mootummaan Itoophiyaa mootummaa Oromooti. Yoo mootummaa Oromoo ta'e maaliif waggaa 150 shororkeessummaa irratti hojjete? Maaliif Oromoo garba godhee diqaalaa godhe? Maaliif ijoollee Oromoo barumsa dhowwatee akka isaan ashkaraa wandaqa Arabaa ta'an, biyya Arabaatti ta'an, akka isaan karaa irratti dhuman godha? Maaliif Oromoo barumsa dhowwata? Maaliif Oromoo amma seena yuunivarsiitii keessumaa ijoollee iddoo tokko waamee keessa ari'a? Maaliif yoo mootummaan sun kan mootummaa Oromoo ta'e Oromoodhaaf mootummaan Oromoo
mootummaan Itoophiyaa mootummaa Oromoo akka citizenship isaa ta'e haqa isaanii eegee waan isaan barbaachisu akka nama biyya tokkootti eega. Kana Oromoon hubachuu qaba. Kanaaf Oromoon ilaalchi Itoophiyummaas ilaalchi mootummaan Itoophiyaas Oromoodhaaf iddoon bu'u rakkoo Oromoo hiikuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan gochuu qabu rakkoo kana jalaa ba'uudhaaf mootummaa fedhii isaa tiksu, mootummaa abbaa biyyummaa isaa eegu, mootummaa afaan Oromoo afaan biyyaa godhu, mootummaa Oromoon akka lafa isaa irratti biyya isaa irratti albuudaa isaa irratti abbaa ta'u kan godhu. Kan akkasii qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Kana qabaachuuf ofiisaaf mootummaa ijaaree mootummaa geeddaruu danda'u ijaaruu qabaa jechuudha. Kana keessatti hundeen mootummaa kanaa ilaalcha Oromummaa ta'uu qaba. Ilaalcha Itoophiyummaa miti. Kanaaf Oromummaa fi Itoophiyummaan araaramuu akka isaan hin danda'amne waggaa 150tti argineera. Biyya Itoophiyaa kana keessattis demokraasiin akka ijaaramuu hin dandeenyes sooshaalizimiin akka ijaaramuu hin dandeenyes argineera. Maaliif ilaalcha Itoophiyummaatu dhowwa. Mootummaan Itoophiyaa kan irratti ijaarame aadaa Amaaraaf aadaa Tigree, ilaalcha Tigree, ilaalcha Boshootaa irratti ijaarame. Amma kun buqqa'ee gatamutti Oromoon nagaa argachuu waan hin dandeenyeef biyya Oromoo keessatti mootummaa Itoophiyummaan deemu mootummaa Itoophiyaaf hin jedhu biyya Oromoo keessaa buqqisee gatee ofiisaaf abbaa biyyaa ta'ee adeemu qaba. Kana gochuudhaaf ilaalcha kiliirii ta'e, ilaalcha ifaa ta'e fudhatee mootummaa mataa isaatii akka itti ijaarratu. Kana gochuudhaaf immoo instituushinii ijaaruu. Instituushinii uummataa akka biyyoolessaatti ijaaruu. Jaarmotii cimaa kan mootummaa ta'uu danda'an ijaaruu. Oromoon gara mootummaatti of geeddaruu qabamu. Wallaansoon Oromoo amma ammaatti kan ture uummata tochoosuu, eenyummaa Oromoo barsiisuu, dammaqsuu ture. Amma mootummaatti qabatee, mootummaa ijaarratee rakkoo isaa eeggatu. Self defense mataa isaatti qabaatee, nama isa waraanuu barbaadu ofirraa rukutee, nama lafarraa isa buqqisuu barbaadu ofirraa dhawwee, nama lafa isaa gurguraa irraa dhawwee, nama maxxannee diinaaf bitamanii adeeman maxxantoota Tigreessa ta'anii, maxxantoota Samaarasa ta'anii, nafxanyaa mootummaa nafxanyaa kan jedhamu kana ofirraa buqqisee mootummaa demokraataa mootummaa mataa isaatii kan abbaa biyyummaa isaa mirkaneessu gochuudhaaf akkuma jedhee ilaalcha bilisaa beekumsa bilisaadhaan deemee of ijaaree gara kanatti luucca'uu qaba kan jedhu akka gaariitti ibsa kitaabni kun. Akkuma yaada kanas walitti qabne kaa'uudhaaf akka nu gargaarutti kitaaba keessan keessatti waan kan keessaa yaada jennu konseptiin lama jira. Knowledge for domination and knowledge for liberation. Etiyyuu jara kana lamaan isamma intellectual crisis display of gochaa jiru kana bira qabne yoo laalle hagam walitti hidhatu laata. Tokko kana lamaffaa immoo the Oromo movement in global context. Anjoo tokkos bakka tokkotti kaaftaniitu. Gaa hunda isaa keessa deemne kaasuu hin dandeenyu meejaratti kana kanuma xiqqoo ishee akka yaada haaraa tasuma baate kana irratti kana walitti hidhaatiin nu maal jechuu akka ta'e. Utuu danda'ame chaaptarii adda addaa kana maqaa isaa kaafnee birii tuqaallee deemne gaariidha. Garuu gaaffiin mana hin deebisa. Gaaffiin ammaa knowledge for domination ilaalcha bashaa Oromoodhaaf iddoo hin qabu. Uummata Oromoo kabaja hin qabu. Tuffatamaadha uummata Oromoo. Uummata Oromoo waa hojjetadhanii nama nan fakkeenyaaf mootummaan amma jiru kuni uummata Oromoo uummata facaa uummata iddoo hin qabaan akkuma sila jenne uummata biyya oli gad deemee sa'a tiksuudhaa fi re'ee tiksuu oli gad faca'ee oli gad deemu wallaalaa namni waan jaallate yeroo jaallate waan jaallate itti mee gara jaallatetti geessu yoo barbaade dheekkamee yoo barbaade ajjeesee yoo barbaade gara jaallatetti geessu
waan amma jaarsoliin mana hidhaadhaa ba'an kan inni agarsiisu. Maaliif tuffii mootummaan ni onaftanyaa qabu. Maaliif mootummaan ni onaftanyaa knowledge for domination, knowledge for Itoophiyummaadha wanta deemuuf kabajan qabu uummata Oromoodhaaf baay'ee tuffata. Maaliif tuffata? Waggaa lamaan kana itti qoosee gaafa jaallate gadaa saadee, gaafa jaallate gadaa baaree, gaafa jaallate sabboonummaa Oromoo saadee, gaafa jaallate sabboonummaa Oromoo xinneessee abaaree, gaafa jaallate hoggana Oromoo isin nuyyuu sin hedhee nutiyyuu adda bilisummaa Oromoo achirraa dhufneedhaa, gaafa dhufe immoo shanee jedhee abaaree. Maaliif tuffirraa kaafun? Ummati kun eessayyuu ga'uu dandeessu, waa hojjechuu hin dandeessu kan jedhu. Dhuguma uummata Oromoo akkas ta'etu hin ta'in jarri kun akka isaan knowledge for domination ilaalcha Itoophiyummaan mataan machaa'ee kanaafittuu sirna Atsee, sirna Minilik, sirna Haile Sillaasee fuulduratti istaachuu isaa kaa'atanii faarfatanii uummata Oromoodhaan kana uummata Oromoo ijoollee Oromoo jarri kun akka isaan gaarii ta'an barsiifne. Amma jarri kun hubannoo isaan hin qabne, namni waa hin beekne, namni akka gaariitti waan hubanne nama tuffata. Oromoon ammaa maal jedhaa? Keessa nama hin beekne keessa qabattee nama laatteedha. Yeroo knowledge for domination deemtu nama tuffattaa kanaan deemtu. Abashooti amma ammaatti dhuguma poolitikaali Oromoo domineetii yoo godhan malee kan isaan eenyummaa Oromoo balleessuu, Oromoo lafarraa haquu kan isaan hin dandeenyee fi wallaaluma isaaniif beekumsi isaanii waan yaraa ta'e. Jarri kun immoo warri ni onaftanyaa immoo warra durii caalaayyuu yaraadha. Dargiin fakkeenyaaf akka gadi ba'ee Oromoo abaare. Mootummaan Tigiree akkas gadi ba'ee Oromoo abaare. Akka warri kun abaaraa jiranitti. Maaliif tuffii guddaa uummata Oromoo irraa qabu. Kanaaf beekumsa akkasii warra deeman warri isaan ofitti qabatanii Oromoo keessaa ofitti qabatanii kaadiree godhatanii deemanis warra beekumsa hin qabaanne, warra nama ajjeesuun lubbuun namaa isaan biratti gatii hin qabaanne, warra harma nyaatanii bullaan, horii horannaan, jireenya kana qofaatti fakkaatu, warra safuun Oromoo bira hin jiraanne, warra ofiifuu kabaja hin qabne, warra akkasii deemutu knowledge for domination kanaan uummata tuffatee akka itti adeemaa jira. Kanaaf uummati Oromoo warra akkasii kana hubatee ittuu hin gowwoomin harma biddeen nyaadheen bula jedhee namni biddeen nyaatee buluuf hin dhalanne. Namni sa'a miti. Akka sa'a marga dheedhee bula. Harreen midhaan nyaattee bulte nama akkas miti. Namni kabaja qaba, ulfina qaba. Namni Oromoon uumammaaf warcuma ulfinaa abbaata of jala baatedha. Uummata Oromoo kabaja qabu har'a dhiisi bara jaarraa 16 isa durayyuu kabaja guddaa uummata qabu xinneessanii tuffatanii aadaa isa balleessineetu afaan Oromoo afaan Amaaraa isa barsiifneetu tokkummaa Itoophiyaa ijaarraa at cost of the Oromo, at cost of Oromo civilization, at the cost of eenyummaa Oromoo haqquudhaan deemna jedhanii waan warra deeman kun ilaalcha cunqursaa knowledge for domination beekumsa cunqursaan waan akkasii biyya sana fudhatee jira. Seenaa yoo amma keessa deebisanii barreessaa jiran seenaa waan Oromoo irra ga'e hundumaa dubbachuun hin barbaachisu. Cunqursaa Oromoo irra ga'e dubbachuun hin barbaachisu. Aanoleen dhugaa miti yoo harmi irraa cite yoo harki irraa cite yoo dubbachuun nurra hin jiru. Oromoodhaan lafi irraa fudhatame dubbachuun nurra hin jiru. Kan isaan ammoo Oromoon biyya lafaa akkuma maanguddoon amma jedhan Oromoon lafa biyya namaa qabate kan jedhaniif kanaan qabatanii seenaa Oromoo haquu barbaadu. Aadaa Oromoo haquu barbaadu. Kanaaf kun kan inni dhufu knowledge for domination idhaan machaa'u of wallaaluu irraa dhufaa hin jedha. Kitaabni kun waan kana gaariitti ibsa gadi fageenyaan. Gaarii isheenmoo bakka tokkotti the Oromo movement in global context jettu sana tarii wanti kun sochiin uummata kanaa kunis sochii uummatoota addunyaarraa adda kan ta'e miti kan jedhudha. Uummanni keessaa wamma sawaa Itoophiyaa kana mulaallu haalli uumama biyyattiis seenaadhuma kanuma Afrikaa irraa waan adda ta'edha. Kanas kan ta'eef immoo
amma tokko gaafiidhuma uummata Oromoo iyyuu addunyaatti baasanii dhageessuudhaaf danqaa ta'eera kan jedhamu jira. Seenaa sobaasa the only independent country in Africa jedhan kana fa'aa hin koloneeffatamne kan hin koloneeffatamne jedhu kana fa'aa wajjiniin walitti hidhanii qabsiisuun kun yuutarii sochi kan uummata Oromoo qofamti gaa walumaa galatti sochii bilisummaa uummattoonni garaagaraa godhanu uummata Somaaleen beennaa ifatti bara dheeraadhaaf uummata Sidaamaa, uummata Affaar, uummata gara Gambeelaa, Benishaangul, Hawwahaat, Eertiraan gahee xiqqoo keessisaa adda ta'u malee tokkuma ture isaanii gaa xumurataniiru. Kana wajjin wal qabataa haala gaaffii uummattoota kana ifatti bahee dhaga'amuu dide kanaa wajjin moo maal jechuudha isheen? Baay'ee gaaffii guddaadha. Oromoon wallaansoon Oromoo wallaansoo biyya lafaatti adeemurraa adda miti. Kanaafitu Oromoon wallaansoo biyya lafaarratti uffata cunqursaan deemanii gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffii nagaan ba'anii galuu, gaaffii mootummaa ofii qabaatanii, armii wattaadara ofii qabaatanii of tiksuu kana lafa kaa'a. Yeroo lafa kaa'u immoo uummata biraajinis uummata waan akkanaa hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf achi keessatti global Oromummaa kan jedhamu waa'ee Oromummaa irratti tiyeerii Oromummaa akkatti Oromummaan hojiirra oolu akkatti Oromummaan guddatu haasa'eetu achi keessaa domestic Oromummaa inni global Oromummaadha. Domestic Oromummaan Oromoota gidduutti walitti dhufeenya jiruu fi demokraasii akka gadaa durii fi akka siiqqeetti deebisanii ijaaranii mootummaa demokraasii, mootummaa haqaa, mootummaa uummata Oromoo walqixxummaatti ilaalu, Oromoo ol duukaa ijaaree ol duukaa tochoosee diina ofirraa baasuudhaaf, guddina fiduudhaaf, nagaa fiduudhaaf, gammachuu uummata Oromoodhaaf fiduudhaaf akka inni itti danda'amutu beekumsa biyya lafaa tochii biyya lafaa irratti uummatni biyya lafaa godharraa muuxannoo kanarraati waan gaggaarii barateetu sochii kana deemsaa jiran. Warri adda bilisummaa Oromoo ijaare, warri Maccaa Tuulamaa ijaare beekumsa organic intellectual aadaa Oromoof seenaa Oromoo beekanii biyya lafaa irratti waan deemaa jiru beekanii walitti qabanii yaada beekumsa jabanaan beekumsa haaraadhaan uummata Oromoo ijaaran. Achirraa kan ka'eef uummati Oromoo ofiisaaf cunqursaa jalaa ba'uu yaadu malee uummata biraafis hin yaada. Uummata cunqurfamaa akka isaati uummata rakkoo jala jiran harka wal qabatee ilaalcha walqixxummaa, ilaalcha bilisummaa uummati Oromoo, uummati biyya lafaa jiru, uummati naannoo isaa jirus biyya lafaa jirus akka inni wal qabatee biyya lafaa irratti nagaaf gammachuu akka inni fidu qaama sana keessaa tokko jechuudha. Qofaatti kutamee ilaalamu. Kanaaf wallaansoon biyya lafaa baay'een kan isaan gufataniif aadaa Oromoo, aadaa demokraataa Oromoo akkasii dhabuudhaan waan ta'eef aadaan Oromoo kun, aadaan gadaa kuni Oromoodhaaf muuxannoo haaraa fidee uummata biraaf illee uummata cunqurfamaa akka Oromoodhaaf illee akka isaan muuxannoo akkasii maaliif gadaan walqixxummaa, nagaa, bilisummaa uummata hundumaa waan barbaaduuf waan ofiisa hawwu kana uummata isa bukkee jiran hundumaaf hawwa. Wallaansoon Oromoo kan inni ofirraa dhowwuu barbaadu warra nama cunqursu, warra nama meedhu, warra shororkeessummaa namarratti adeemsu malee nama tokkorraa illee jibban qabu wallaansoota uummata Oromoo. Namoota nagaa barbaadan, namoota walqixxummaa barbaadan, namoota demokraasii haqaa barbaadan hundumaa wajjin mari'atee mootummaa isaa bal'ifatee nama hundumaa wajjin bal'ifatee konfedereeshiniinis haa ta'u, konfedereeshiniinis haa ta'u gaanfa Afrikaa keessattis, biyya Afrikaa keessattis, biyya lafaa keessattis asii ol nagaaf beekumsa haaraadhaan civilization sammaa caalu, civilization asii gadi racist systemiin kan asii gadi ijaaree nama cunqursaa, nama miidhaa kan ijaaru kan diiguudhaanitu sirna walqixxummaa, sirna nagaan jiraatu biyya lafaa keessatti akka dhufu qaama wallaansoo biyya lafaa tochi biyya lafaati wallaansoon Oromoo. Akkatti habashooti haasa'an Oromoon ofittoo ta'ee nama biraa jibbee nama biraa ajjeese kan jedhan Oromoon waan akkasii tokko illee hin qabu. Inni isaan jedhanii maal nutti warri ni oonaftanyaa Oromoon nama hammachuu beekanan Oromoon nama sajjeesu na hammatu.
nama naammachuu hin danda'u. Namoota nagaa barbaadan, namoota qixxee barbaadan akka gadaa duriitti haammachuu danda'a. Warra hattuuf, saamtuuf, cunqursituuf hin haammatu. Gowwoomsa akkasii keessa akka Oromoon bahu sochiin Oromoo kun barsiisaa jechuudha. Gaariidha. Egaa akka mata duree fi sab-toopikiitiin iyyuu listiin isaa dheeraadha. Hunda isaa keessa tokko tokko adeemuu hin dandeenyu. Garuu nama hundattis immoo kitaaba kana argee dubbisa jechuun hamaadha. Garuu haalli hubannoo, haalli barnoota, haalli nooleejii kun egaa darbaan dabarsaan adeemaa kan isin caalaan beeku akka diffuse gochuutiin waan tokko bakka tokkotti cophee naannoo isaa keessa suuta dhangala'u warri carraa argatee kaasee dubbisees carraa argatetti immoo gargaaramee immoo akka dhaamsaa daddabarsuudhaaf waan keessaa haala amma lafa jirutti appiil godhatanii amantan waan appilaayi godhatanii amantan kan ka'uu qabu waan kitaaba kana keessatti kaaftan akka nuuka kaaftan iyyuu carraa isinii kenna. Wallaansoon Oromoo amma seenaa wallaansoo beekumsa cimaadhaan deemuun surra ga'eera. Abbumti jaallate ka'ee an aktivistiidha jedhee takkin nu bilisoomneerraa nu hin bilisoomne. Takkin mootummaa keenya arganneerraa nu hin arganne. Jedhee nama abbumti itti barbaade akka jaallatutti baaru irra darbee beekumsa cimaa hubannoo cimaan yeroo inni itti adeemuu irra ga'eera. Kanaaf amma uummata Oromoo keessumaa warri baranna jedhan keessumaa organic intellectuals ta'an dubbisuun dirqama. Hubachuun dirqama. Wallaansoo Oromoo wallaansoo uummata biraattis hidhanii ilaaluun dirqama. Kitaaba kana keessatti amma waa'een Hutuuf Tutsiin ka'a, waa'een Jiwishii Palestiniyaaniin ka'a, waa'een uummata cunqurfamanii iddoo baay'eetti hin ka'a. Maaliif kana muuxannoo kan hundumaa barachuun nurra jira jechuudha. Kana dura wallaansoon Oromoo kan inni ol ka'ee gaddeebi'eef hin ka'a. Waa'een Maccaatu Lamaa ol ka'uusaaf kufaatii isaan ka'a. Waa'een adda bilisummaa Oromoo waan inni hojjete saksesii isaa kufaatiin isaa hin ka'a. Kun hundumtu kan inni kaa'amee xiinxalamuu fi akka namni hubachuudha hubannaan beekumsa jabanaan beekumsa haaraadhaan deemee gara fuulduraatti wallaansoon Oromoo gara xumurannaarra ga'aa jira. Xumurannaarra ga'aa jira jechuun maali? Gara mootummaa tolchachuu mootummaa ijaarrachuurra ga'aa jira. Wallaansoon Oromoo kan inni godhamee fi uummati Oromoo hiree isaa ofiin murteeffatee mootummaa isa tiksu, mootummaa fedhii isaa tiksu, mootummaa ilaalcha isaa tiksu, mootummaa eenyummaa Oromoo tiksu, mootummaan Oromoon uummata Oromoo nagaan ba'ee nagaan akka inni galu godhu. Biyya isaa irratti abbaa biyyaa akka inni ta'u, lafa isaa irratti abbaa biyyaa akka inni ta'u, uummati Oromoo kabajaan akka inni itti jiraatu waan godhuuf deemuuf baay'ee beekumsa ciminaa, beekumsa hubannoo waan barbaachisuuf kitaaba dubbisuun, beekumsa argachuun, beekumsa kanaan deemuun warri jaarmotii Oromoos, warri jaarmotiin hawaasa isa ta'anii, jaarmotiin poolitikaa isa ta'anii beekumsa cimaa qaraan kan mootummaa beekumsa sobaa habashooti facaasan miidiyaa meeqa irratti kan isaan facaasaa oolan halkanii guyyaa soban kan hundumaa kan cuunfee soba ta'uu ishee agarsiisee hubannaa cimaa akka uummata Oromoo qabachaa deemu waan barbaaduuf kitaaba kana uummata Oromoo dubbisuu warri baratan kiyaa dubbisuun barbaachisaa warri immoo afaan Oromootti hiikuu barbaadan illee hiikanii uummata Oromoon barsiisuun barbaachisaa. Abalu maal jedhe abalu kana jedhe jette haasaa ooluu caalaa beekumsa irratti hundaa'anii wallaansoon kun akka barbaachisutti akka ija godhatee uummati Oromoo moo'ichaan akka inni wallaansoo isaa kana xumuratee boqonnaa biraatti akka inni ce'u gochuun barbaachisaadha. Yaadi xumura irratti gaafataniituma kanaatu kanan barbaadu kitaabni kun akaademikiidha waan jedhu kunatti kaafamanii turtani. Isheen kun maal jechuudha gara xumuraa irratti tarii kanas hubachuun barbaachisa fakkaata namni kun waa'ee kitaaba kanas fedhiidhaan itti adeemee ilaaluudhaaf maal jechuu keessani? Kitaabi baay'ee namni baay'ee kitaaba katabe kitaabumaa jedhame namni argite kitaabi baay'een opinion sirratti namni akka jaallatetti waan itti dhaga'ame kataba. Kitaaba akkasii kun immoo kitaaba akaadaamikii waan ta'eef
gisee katabamu peer reviewed nam ilaalee namooti simbeenne xiinxalanii kitaaba kun beekumsa attamii irratti hundaa'e research metodiin isaa maali theory'n isaa maali beekumsa biyya lafaa wajjin attamitti walitti hidhata attamitti beekumsa biyya lafaa gabbisa mana barumsaa keessatti ittiin barsiifamaa kan hundumaa xiinxaleetu kampaniin biyya lafaa irratti beekame maxxansaa jechuudha callumadhee akkuma biyya keenya keessatti abbunti jaallate waa maxxansee ani kitaaba ammasiin maxxanse kitaaba 100 maxxanse 300 maxxanse jedhanii odeessan miti kun standardii scholarship eeggatee researchii cimaadhaan beekumsa cimaadhaan kan ijaaramee biyya lafaa irratti fudhatame kitaabi kun amma biyya lafaa irratti amma yoona library biyya hundumaa irratti gurgurameera biyya lafaa irratti kan inni bira hin geenye library Itoophiyaa qofaadha. Itoophiyaa keessatti beekumsa hin barbaadan keessumaa beekumsa karaa Oromoo dhufu yuunivarsiitiin biyya sana keessa jiran garri caalaan isaanii kaan nafxanyoota niyoo nafxanyaa isteetitu adeemsaa jira. Waan beekumsa irratti hundaa'e waan akaadaamik irratti hundaa'e haasa'uu barbaadan kan isaan barbaadan jette irratti kan hundaa'e kanuma calluma jedhanii waan jaallate abbaan jaallate kunoo kana gochuun barbaada Itoophiyaa akka ittiin ijaaruu barbaada yaada akkasiin qaba Itoophiyaan akkas turte 3,000 akka jedhanii waan sobaa irratti waanuma legallegamee katabamu akkasirraa adda kanaafitu beekumsa akkasirratti kan hundaa'e biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee gashanii akka uummata Oromoo baratuun godhan dhowwaadha kitaaba akkasii biyya Itoophiyaa keessatti maaliif akaadaamik rigorous akaadaamik irratti hundaa'ee kiraateeriyaa biyya lafaa irratti kan hundaa'ee fi dhaggeeffachuun barbaadan abashooti fakkeenyaaf ijaan arguun barbaadan maqaa isaa dha'uun barbaadanii Oromoon warri naftanyaa ta'anis warri ilaalchi isaanii baay'ee doomaa ta'es warri intellectual crisis qabus kitaaba akkasii dubbisuun barbaadan in sodaatu ofuma isaanii biyyuu. Kanaaf uummata Oromoo gara fuulduraatti adeemuudhaaf rakkoo jalaa ba'uudhaaf beekumsa irratti kan hundaa'e kitaaba saayintifikii ta'e akka gaariitti hubachuun dirqama ta'aa jira. Rakkoon keenya baay'ee xaxamaadha. Baay'ee rakkisaadha. Hollaasuun Oromoo kuni uummati Oromoo karaa keessaa karaa alaa irratti duulamee jira. Karaa inni hin beekneen qawween irratti tokka'aa jira. Har'a Oromoon utuu hin beekin illee goota isaallee abaaraa jira. Fakkeenyaaf Oromoon irra utuu hin beekin warra isaaf du'aa jiru, warra isaaf lolaa jiru illee abaaraa jira. Takki utuu hin beekin. Kanaaf hubannoo guddaa qabaachuun uummata Oromoodhaaf dirqama. Yoo rakkoo jalaa ba'uu barbaade. Dooktar Profeesar Asaffaa Jaallataa akkoo kanaan dura har'as yeroo keessa nu kennitanii marii gabaabduu kanaaf qophii dhiyaachuu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota Oromiyaanis neetwoork hundaan baay'ee galatoomaa jechuun barbaada nu jiraadhaa nagaa ta'a. Isinis baay'ee galatoomaa carraa akkasiin laattanii keessumaa immoo waa'ee Oromoo beekumsa bilisaa beekumsa jabanaa beekumsa saayintifikii irratti hundaa'e uummata keenya keessa facaasuudhaaf intirestii agarsiisuu keessanii fi interviyuu kana laattuu keessanii fi baay'ee galatoomaan jira.